Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaallatamoo har'a qophiin nuti qabannee akkamitti akka withdrawal goonuu fi withdrawal isaatii isinitti argisna gara Binance'tti baalaansii qabnu keessaa jechuudha tokko isinitti argisiisaa jechuudha isa withdrawal ta'urraa jechuudha akkasumas wantoota biraa tokko keessatti kan isiniif dubbadhu ta'a jechuudha kanaaf gama viidiyoo kana na wajjin akka deemtan barbaada jechuudha. Kanaaf jechuudha withdrawal keenyarraa seerota akkamitti akka qabu ni ilaalla jechuudha keessattuu kunooti erga withdrawal kana kilik gooneen booda jechuudha wantoota asirratti deeman kan hundi isaa tokkoon beekuu qabna keessattuu fakkeenyaaf read packing 10 fi read pack 0.3 jira jechuudha read pack 0.3 kun kan bahudha akkasumas read pack $1 immoo guyyoota 30 barbaada jechuudha guyyoota kanaaf jechuudha kanaaf nuti kilik goone jechuudha kan 0.3 kan 0. Kudhanii kana dhiisnee jechuudha. 0.3 jechuudha baasuu dandeenya jechuudha. Kudhan immoo guyyoota akkasirratti withdrawal keenya jechuudha. Fakkeenyaaf read packing keenya 5dha. Read packing keenya kun yeroo kudhan guutetti withdrawal gochuu dandeenya. Amma kun kan 0.3 kana baasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kan 0.3 kana kilik goona jechuudha. Ergasii withdrawal 0.3 kana kilik goona. Ergasii kunooti USD keenyaan kan booda jechuudha. Inni kun gara Binance'tiin ba'a. Ethereum'dhaan ba'a jechuudha. Ethereum Binance Ethereum addressii keenya copy godhannaa jechuudha gara Binance'tti seennee jechuudha. 0.3 kana withdrawal goonee isinitti argisiisna jechuudha. Ammas wanti inni beekuu qabdan daqiiqaa yookaan sa'aatii daqiiqaa 10 keessatti kan booda sa'aatii 24 haa jiru malee daqiiqaa 10 keessatti akka bahu argeen jira jechuudha. Kanaafuu daqiiqaa 10 keessatti withdrawal goonee isinitti argisiisna jechuudha. Amma immoo gara Binance keenyaatti deemnee haa ilaallu. Binance keenya erga seennee jechuudha. Depositii keenya gochuudhaaf waan ta'eef deposit Binance seennaa jechuudha. Depositii kana erga seenneen booda wantoota nuti godhuu qabnu tokko kan isinitti argisiisudha. Ture irratti baalaansiin kiyya 0.52 USD doolaariidha jechuudha. 0.52 dha jechuudha. Isa kanarratti akka dabalamuu fi akka hin dabalamne kan ilaallu ta'a. Kanaaf deposit kan jedhu kana kilik goona. Deposit kana erga kilik gooneen booda jechuudha wantoota keessatti beekuu qabnu keessaa inni tokkoffaa Ethereum'dha. Seerri Hayfaamii keessa jiru Ethereum barbaada jechuudha. Ethereum'dhaan deposit nu godha. Kanaaf Ethereum kana kilik goona. Ergasii Ethereum ERC kan jedhu jira, BEP20 kan jedhu jira, ERC20 kana filannaa jechuudha. ERC 20 Ethereum kana kilik goona jechuudha. Addressii keenya asirraa fudhannee copy godhannaa jechuudha. Addressii keenya fudhannaa jechuudha. Kanaafuu isa gadii kana kilik goona jechuudha. Kunooti addressiin keenya deposit addressiin kana jechuudha. Kilik gooneeti copy goona jechuudha. Addressii kana jechuudha. Wallet address copy nu ta'e jira jechuudha. Kanaaf ergasii gara Hayfaamitti kan deebinu ta'a jechuudha. Hayfaamii seennee ergasii wantoota itti guutuu qabnu as keessatti guunnaa jechuudha. Card numberii keessatti paste goona jechuudha. Copy kan goone sana asirratti paste goona jechuudha. Ergasii withdrawal keenya Ethereum'dhaan nuuf gala jechuudha. Binance keenya irratti nuuf dabala jechuudha. Akkuma argitan 0.2 doolaariin qaba jechuudha. Kanaaf isa kana hundi erga xumurree qirraayitii sanas erga xumurree confirm withdrawal goona. Sani ergasii please careful jedha confirm kan jedhu kana click goona jechuudha. Kanaaf haala kana withdrawal request kanaaf jechuudha isa kana record keessa ilaallaa jechuudha request isaa jechuudha. Kan $10 fi tokko kun immoo guyyoota 30 booda kan $1 takkaanuuf ba'a. Kan $10 immoo yeroo counting keenya jechuudha. Read packing keenya 5 amma 5 irra jira 10 yeroo ga'e ni ba'a jechuudha. Kanaaf haala kanaanii kan 10 fi akkasumas kan tokko baafuu dandeenye. Kan tokko kun guyyuma lakkaa'uu qofaan jechuudha. Guyyoota 30 booda ifumaaf baasuu dandeessan jechuudha. Amma guyyaa 18 irraan jiraan jechuudhaanis kan 10 immoo read pack akkuma isin jee $5 irra jira. Yeroo 10 itti guutamee akkasitti akkuma kanatti baasuu dandeenya jechuudha. 0.3 akkuma baafnetti jechuudha. Record isaa keessatti isin argisa kunoo pending jechaa jira jechuudha. Withdrawal read packagein tokko jechuudha. Packaging kun kan bahu jechuudha. Torbee tokko keessatti jechuudha. Namoonni appii kana eegaltanii erga torbee tokko guuttanii 0.3 argattu. 0.3 kana withdrawal gootu jechuudha. Haaluma akka goone kana jechuudha. Kanaaf Binance keessa ilaalla jechuudha. 0.52 irra nuuf jira jechuudha. Binance keenya irra garuu ammoo pending isaas mee search isaa ilaalla jechuudha.
akkuma argitanitti 0.3 processing irra jira jechuudha. Akkuma gadi kanatti argitan crypto deposit 0.3 dha jechuudha. 0.3 kun nuuf irratti dabalama jechuudha. 0.5 irratti nuuf dabalama jechuudha. Kun daqiiqaa 10 keessatti kan nuuf seenu jechuudha. Within 10 minutes irratti jechuudha deposit nuuf ta'a jechuudha. 0.5 irratti plus ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaanii kan nuuf ba'udha jechuudha. Haga daqiiqaan hangasii gahutti jechuudha wantoota biraa isinitti argisiisaa jechuudha keessoodhaan. Isin immoo wantoota kana kilik gochuu hin dagatinaadha. Isaan kunis wantoota levelii isiniif guddisanii ergasii zero levelii akkuma guddachaa deemu jechuudha. USDT keessatti dabalamaa deemaa jechuudha. Inni kunis kan biraati. Ashaangulitii kana yeroo cuqaasanitti taap gochuudhaan kun isa kana isiniif lakkaawa jechuudha. 40 maal jechaa kan lakkaawu kana isa kana haga feetanitti taap gootanii irrattis dabaluu dandeessu jechuudha. Kun karaa salphaa irratti argannu keessaa jechuudha. Coin diamond kana jechuudha. Taap gochuudhaan karaa kanaan guurrachuu dandeessu jechuudha. Isa kunis gama gubbaatti kan isiniif dabalaa deemudha. Levelii ittiin guddifattan keessaa karaan inni biraa isa kana jechuudha. Wantoota viidiyoo kanarra isiniif himne keessaa jechuudha. Isa kana jechuudha. Namoonni viidiyoo ilaalle jechuudha. Viidiyoo 2 hojjedheen jira. Isa sanis ibboo deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni sunis wantoota hedduu irraa barattu akkaataa itti poointii kanaa fi USDT argattan kan irraa argattanidha jechuudha. Kanaaf haala kanaan taap gootanii xumuruu dandeessu. Yeroo kana 10.13 million kan jedhu kanarratti nuuf dabalama jechuudha. Kunooti asirratti miliyoona 10.3 coin diamondin qaba jechuudha. Kanaaf haala kanaan walitti sassaabuudhaan levelis guddifachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan kan hojjetamudha jechuudha. Inni biraa immoo isa gadii kana akkasumas invite friend gochuudhaan wantoota garaagaraa keessaa hojjettu. Inni biraa immoo room ID number dha jechuudha. Room ID number kiyya isiniif kaa'aa jechuudha. Groupii kiyya jechuudha. Groupii room jechuudha kan irratti walii wajji haasa'uu dandeenya jechuudha. Akka live'itti isa kana barreessitu jechuudha. 24 68 633 kan jedhu kana barreessitu. Gruupii roomii isiniif dhufe kana jechuudha. Seentanii jechuudha. Guyyoota laayivii keessa seennee jechuudha. Wajji haasofnudha jechuudha. Gruupiin kunis isa kana keessa seentanii daqiiqaa 5 qofa turuudhaan jechuudha waan argattantu jira jechuudha. Daqiiqaa 5 keessatti waan argattanii jira. Isa kana pilaasii kana seentanii iddoo qabattanii jechuudha. Wajji haasa'uudhaafis akkasumas bifa sagaleetiin jechuudha waliin mari'achuus dandeenya jechuudha. Akkasumas daqiiqaa 5 keessa kan turtan yoo taate waan argattantu jira jechuudha. Gruupii kiyya kana keessa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan gruupii kana keessaas turuu dandeessu. Yoo ani nuti keessa hin jiraanne jechuudha keessuma turuu qofaan kan argattan ta'a jechuudha. Karaawwan kanaanis boonasiiwwan garaagaraa sassaabuu dandeessu. Wantoota haarawaa isinitti ta'us achirraan nagaafachuus dandeessu jechuudha. Withdrawalii keenya mee ofirra deebinee haa ilaallu daqiiqaa turre keessaa jechuudha. Isaanwwan invite friendii kanaa fi wantoota garaagaraatiis kana dura isinitti himeen jira jechuudha. Successfully ta'e kunooti read packet withdrawing keenya successfully nuuf seenee jira jechuudha. Mee Binance keenya keessatti akka dabalamee seennee ilaaluu qabna jechuudha. Asiin successfully waan jedhee jiruuf jechuudha. Nuuf ergamee jira jechuudha. USDT keenya kuni Binance keenya keessattis refresh goonee kan ilaallu ta'a. Jalqaba irratti 0.52 jennee jirra jechuudha. Amma immoo refresh gochaa kan ilaallu ta'a. Kun akkuma argitan 0.81 kan jedhu jechuudha. Completely asiinis processing isaas xumuree jira jechuudha. Kun gadii kanatti yoo kana argitan taate processing san completed ta'ee jira jechuudha. Crypto deposit nuuf ta'ee jira. Deposit haala kanaan goona jechuudha. Yeroo 10 irra geenyees akkasumas yeroo guyyaa 30 booda doolaarii takkittis akkasumatti haala kanaan kan baasnu ta'a jechuudha. Withdrawal goone Viidiyoon har'aaf qabannes isuma kana fakkaataa jechuudha. Haalawwan kanaan withdrawalii karaawwan salphaa kanaan jechuudha baasuu dandeessu. 0.3 kana kan baafattan torbee tokko yeroo guuttanitti akka baasuu dandeessan isiniif himuu barbaada. Karaawwan kanaan kan hojjetamudha jechuudha. Kanaafuu viidiyoon keenyas kanarraa kan fakkaata. Haga viidiyoo biraatti wal arginutti nagayaan nuuf tura.